Egaani akkuma kaleessaa fi dheengaddi waliin beennu ayyuuni dirra daawwaa deemtee jirti yookaanis immoo karaa bishaanii Yamaniin deemuudhaaf kan isheen kaleessa viidiyoo waraabdee gadhiiste jechuudha. Iyyaasuunis immoo barbaachasee Sa'idoon itti mee jennaan ituu silayyuu isheen Sa'idoodhaanii ana tikeetti kutadheen jira jetteeni turte eessa akka isheen naqu hin beeku jechuudha. Sa'idooni garuu jechuudha isheen dirra daawwaa karaa Yamaniin deema jetteeti kan isheen kaleessa xiyyaara baabura keessa jirtu jechuudha. Iyyaasuunis egaa ishee argeeti kan inni ka'ee deeme jechuudha kaleessa. Har'a jechuun guyyaa guutummaa barbaadaa oolee mana nyaataa deemee akkasumas immoo daldaltoota gaafatee karaa keessa deddeemeeti kan inni barbaadaa iyyaafachaa ture. Viidiyoo Iyyaasuu yoo argitaniitu ta'e nan dhabeen arginee jedhee egaa isheen kaleessa ganamayyuu kan isheen gadhiifte viidiyoo ganama sadeen gadda waraabdee fi ganama waraabdee walitti hiitee gadhiiste yoonayyuu isheen baara yookaan immoo bishaaniyyuu yaabbattee jiraachuu dandeessi hin beekamu. Amma bakka baaraa ga'anitti makiinaatu jira jedhanii daldalaa nama of makiinaatu jira jedhanii makiinaan naqanii doonii yaabu jedhanii akkanii maqaa dhaga'utti malee hin beeku. Kanaaf ishee yoona karaa kuttee eessa akkasiin geesse maalirra akkasiin geesse namni adda baafatee hin jiru. Silkiin seellee cufaadha yaaleen dadhabeen hojjetu jechuudha yookaan shabakaa fixxee ta'a yookaan immoo silkii toof cufee ta'uun oolu chaarjii fixxee ta'e hin beeku malee silkiin see cufaadha onlaayinii irra hin jirtutti barreesseen dadhabee hundaafuu du'aayii godhaa fi isiniin jedhaa. Sa'idoonis akkuma argitanii guyyaa kaleessa karakoo keessa jiru hundi keenya iyyuu arginee garaan bakka nu dadhabee jechuudha. Hedduu tokko ani dhugaa rabbii ergasii illee viidiyoo ilaaluun dadhabeen dhugaa dubbachuuf viidiyoo ilaaluun dadhabee bakka hin danda'an garaa kootti koo hin beeku dhugaa rabbii hin danda'an bakka namaan bu'aa gaafa nama rakkatu argu keessattuu ilma dhiiraa rakkatu ilma dhiiraa akkana ta'u ijaan arguu hin jaalladhu jechuudha. Sanarraanis Sumayyaanis baddee jirti ergideen gadda viidiyoo gadhiistee gad hin dhiisne kaleessa viidiyoo gad hin dhiisne har'as immoo eegaa jirra viidiyoo gadhiisti yaaduma tokko laattuu fi Sa'idoodha. Waanuma tokko hin dubbattu ilaata dhuftee jenneeti kan eegaa yeroo dhugaa rabbii coca inni teteenyama eegaa jirra akka kootti namni eegaa jirtan hin jirtu garuu dhugaa rabbii furmaata tokko dhuftee laattii fi kan jedhamu bakka kan inni eegaa jiru. Maaliif haalanni keessa jiru kana barate jechuudha. Tokko ta'anii yoo walitti araaramanii ijoollee isaa argisiiste innis hojii mataa isaa hojjetate isheenis immoo hojii mataa ishee hojjetatte inuma jiraatu jechuudha. Rakkoon hin dhuftisi hin dabarti birriin hin dhumtisi hin dhuftisi hin dhumtisi birriin jechuudha. Kanaaf jennaan dhuftee maal jetti kan jedhamu eegaa jira dhugaa rabbiin isin jira hedduu tokkotti dhiphadhee eeguutti jira. Tole jetti moo isheen hin sobdeetti bariyootti kaatesi. In sobayitti dhugaa rabbii sana akka itti cannaqamaa jiru sobee akkana godhata jechuu ishee waan hin oolle shakkaan jira jechuudha. Beeku hundaafuu du'aayii gochuufidha rabbiin laaffisu malee jechuudha. Ani hedduu tokko dhiphadhee eeguutti jira. Maaliif seerra furmaata yenna qabeetta furmaanni sheerka jira. Furmaata qulfii jechuu qulfii balbanaa kan baatee jiru Sumayyaa waan ta'eef qulfii kanatti furmaata gooti kan jedhamu eegaa jiraan dhugaa dubbachuu fi bakka waanuma isheen jettu maaluma haasoftii daata dhuftee maaluma dubbattii daata dhuftee kan jedhamu bakka olii gadi yaada jechuudha malee Sa'idoon haalinni keessa jiru hedduu tokko nama gaddisiisa. Akkasumas egaa kunoo ayyuun immoo itti dabalamuuf deemaa jirti. Amma waan isheen irra geesse homtuu nu banne Sa'idoon inni Iyyaasuun akka jedhutti ani Sa'idoodhaaf waa hundan ta'a Sa'idoodhaaf jedhee wanti hin ta'in hin jiru. Ani Sa'idoodhaaf jedhee tanii dhiphadhee olii gada deemaa saniirraan iyyuu immoo na dhukkuba saayinees immoo maalan qaba jedhee na dhukkuba jedhee innis kanattitu sababuma Sa'idootiif malee akka ayyuutiif han deemaa jiru jedhee egaa namatti balleessuun inuma jirti ayyuun namatti hin balleessitin beekamaadha. Garuu immoo jechuudha yeroo rakkoo kana keessa immoo gaafa rakkootti yoo namaaf hin dhaabbanne yeroo rakkoo kanatti yeroo namaaf hin birmanne namni yoomiif iyyuu faayidaan qabu jechuudha. Kanaaf Sa'idoon kaleessa dheengadda oolmaa guddaa naaf oolee Sa'idoon kaleessa waan baay'ee naaf godhe waan ta'eef yaani sababa ayyuutiif deemaan jiru Sa'idoodhaaf jedheetanii jedhe. Amma mucaan kun yoo dhugumatti kaatee waa taates karaatti yoo miidhamti ta'e rabbiin iyyuu miidhini rabbiin sababiirraa qabu malee
Sa'idoon akkuma beekamu mana hidhaatiin bahu bakka mana hidhaatti dhugaa rabbii mana hidhaatiin bahu jechuudha. Kanaafidha kan nama Iyyaasuun yaadda illee dhukkubsachaa ilkaan cabaa sanallee baatee deemu amma ilkaan sana harkatti baatee deema argitaniittu Iyyaasuun wanni ilkaan isaa isheen itti buqqiste sana harkatti baatee deemaame kaleessa amma yerootti xiyyaara lixuu makiinicha lixuuf ka'e ittiin jiru ilkaanichi amma ilkaan kanas nan dhaabbadha jedhee jennaan si'aa fayyuu naan jedhanii ani immoo karaa kan akkamittiin nan deemaa arrabii wulliqina jetti arrabachi abbabaatii akkan ittiin karaan deemu iyyuu dhabee ilkaan kanaan namoomtu maallaan jedhaa jedheetu bara ilkaan itti maseen ayyuun itti buuste sana qabeemsi miskiina konaa nyaatu sallixaa mujichooyi miskiina wallaa garana nyaata harkatti baatee deemaa argitaniittu ilkaanitti harkatti baatee deemaa itti keewwateetu biidoo har'a waraabee fa'aa itti keewwan namoomti maallaan jedhaadha bara amma nama fi dafiititti itti bu'ee attam godha dhugaa rabbi. Wayyoo yaa ayyuu jiitu hojjettu dhugaa rabbi. Ilkaan itti baattatee deema garaana nyaateetu dhugaa rabbi. Maaliif yeroo haasa'uu ta'e ilaa wanti baran egaa nama rakkisti miti yeroo haasa'uu harrabachi abbabaatii hin dhaabbatu yanaa nyaatu birri isaa widdiidha natti fakkaata ilkaanni kun dhugaa yeroo kam dhaabbata si oolmaa gaffii gognoo iyyuu noolii gakkaachifti yeroo mayyuun qabu natti fakkaata dirri daawwan fagoodha bara fagoodha jedhani barri Itoophiyee maanni Finfinneerra dirri daawwan baay'ee fagoodha jedhani malee Iyyaasuun keenya akka itti duukaa cannaqamaa jira kaa fira qabaachuuni hiriyaa qabaachuuni obboleessa qabaachuuni kunoo yeroo gaafa rakkooti yeroo gaafa rakkoo kanas fayyada mee utuma siin hin deemin utuu qabatee deeffate Iyyaasuun dhugaa rabbi akka itti naatti tolu wayyoo utuma Iyyaasuun argatee qabatee ayyuu deebise hedduun gammada dhugaa maaliif jennaani amma achi dhannaani dubbiin fakkaata Sumayyaan lenniiftu ayyuun lenniistu rakkatti isheenis baarandaa bulti maal jedha Iyyaasuun amma karaatti qabee nam mulfeessee duriyyeen itti taphattee jedhe dhugaasaa jedhe bar amma ka'ee duriyyeen itti taphattee akka barbaadde goote mee akkam godhu dhugaa rabbii dubartiidhaan kophaa ishee deemti dhiirri duukaan jiru wama qoonqoo wayyuu qopheeffatteetti ta'ee namni hin beeku shaanxaa xinnoo tokko baattattee deemti ani hin beeku ani dhugaa rabbii rabba laaffisuun malee kanayyuu kana in ulfaata rabbumta laaffisuuf malee dhugaa rabbi rabbumta laaffisuuf malee hedduu tokko ulfaata malee yaaddoodha dhugaa utuu dhiirri duukaa jiraatte aga tokkollee homaan jedhu egaa ammoo maal godhu dhiirri duukaan jira isheen akka dhiiraa kophaa ishee deemti yoo namni lolee yookaan karaa kanarrattu namni dha'ee ajjeesaa yoo isheenoo yoo nammumti galagalee ilaalee yoo sanniiftu maa galagaltee na laalteettee niistu namaayyuun gombisti yaa rabbi kiyyati sababiin ooshi dhugaa rabbi.